narraa barbaadanii mucaa kana qabdanii tiniin kan irraa buufatan taate rakkoon qabu garuu sababa mucaa kanaatiin qabdanii yoo mallaa kana irraa buufatanii kan nyaattanii tiniin calliftan taate seenaa jalallee ba'uu hin dandeettanii kanaafuyyuu waan maqaa isin xureessu tokko dalagurra waan jiru guutuu isin gaafannee keessan isin kadhannee anamma nama meeqa dawwalee jechuudha guruup irrattillee dawwalee jennaan dheedallee guruup irrattu dawwalee anuu jennaanin ummanni guutuu seenanii maannaan jedhanii mucaan kun har'an baana yuqaata bahee akku gaafuma walaasan nu harkaa baasanii jedhaniitiin dubbataa turte boojollettu wan jechuun maa kijibda yaa akki dhugaartu walitti himaati waan jiru guutuu himaa gahi. Ila dhageeffadha biibi. Osmiyya dhageeffadhu sitti himaa. Ijoolleen keessaadhaan wallabbii qabdiidhaan waan san jetti malee jechaan. Wallaahi yoo ijoollee amaaraa san namni qarshii irraa buufatee resiitii san ijoollee sun ergite osmiyya dhageeffadhu laa. Jiraamiti natu irraa buufate anarraas qaba jechaadha. Malee ganda namaa hin xureessinaa namni birrii jarraa buufate hin jiru hatta ijoolleen nu ballakte sun iyyuu birrii irraa hin buufanne jechaadha. Osmiyyee dhageeffadhu sitti himaa ijoolleen amaaraa kun as daladdi jechaadha obboleessoo yoo amante sama nu baatte ijoollee as daladdi. Ijoollee keen Oromoo waliin dalagdi jechaadha. Sii galee ijoollee keen Oromoo wajjin waan dalagduudhaafi ijoollee sun dhaqneen dhoksaadha ijoollee biraa qabanne gaafsan jechuudha. Erga qaban irraa sii baadee achi dachaadha ijoolleen sababni birrii nyaatamne jettee ijoolleen afaan ofiitiin dubbatee turte Oromootu nu adaanan jette moo hin jenne ijoolleen. Jette moo hin jenne dhageenya dhabaan jira jettee eewwaa kalaas. Jetteetiin jirti garuu ijoolleen qabamte hin jiru ijoolleen qabamte isin keessa namni takka kan qabamin dhibbatti tamanaan hin beekalle jedhu. Aboo namni nuyi hin jiru as ijoolleen as hin jirtu dalagaa irra namni muraasa bicha jira usmiyyaa amante manuu baatte iyyuu maal goota kan namni sitti haasoo dhaggeeffatee bakka barbaadan yaa'uu dandeettan jiraachuu dhabuu dandeettan garuu namni qabame hin jiru. Amma waa'ee ijoollee qabamtee dhiisi xayyibaa ta'uu ishee waa'ee ijoollee qabamtee dhiisate waa'ee mallaqaa irratti mi'ati namuma tokko jechaadha dhageeffadhu laa namuma tokko ol seensisii ragaa akkanaa qaba waan akkanaa qaba hagana fudhatan jedhu as fidi raga resiitii kun gadi baasiti yeroo ammaa resiitii malee wadeema resiitii gadi baasiti as fidi obboleessu an barbaadu jechaadha dhageeffadhu laa sitti maa osmiyyee yoo dhugaa barbaadee fakkeenyaaf jechaadha. Ijoollee gaafsa waliin qabdan keessaa namni biraa eenyuun kan seensisu jira jala. Seensisi boonaa baalee seensisi. Boonaa baalee shiritti godha. Boonaa baalee kama miidiyaa raayyaa oolu kanami. Urgeessisanii. Okay, boonaa baalee ka biraa eenyuun. Biyya nama dubira hin jiru fayyadamu dubira jechaadha. Ijoollee taa'anii fi darabboon qabu ijoolleen hin fayyadamu tokko tokko ijoolleen baay'inaan jechaadha. Okay. Ayyee amma koottaa ergadhaa warri akka gartee ijoolleen warroonni gaafachuu barbaadan. Osmiyyee adam mallee wanti beekuu qabdu waa tokko sitti haguutu akka tiime. Osmiyyee dhageettaa? Dhageettaa miti? Obboleessu tokko tokko hin fayyadamnu warra fayyadamu beeka dhageeffata sitti hima. Ijoolleen tuni ijoollee kutaa xiqqoo mandootii fakkeenyaaf warri qaba ijoollee kana jechaadha. Si galee? Eenyutu akka ijoollee kana basaasee fi akkamitti akka basaasamee irratti maaf nu basaastanii irra wal dhabu jirani malee obboleessoo namni shilingii takka cabduu fudhate tokkollee hin jiru. Afamiyyee fi ijoolleen kamullee wal dhabaartu illee jechaadha. Waa'ee kana irratti malee waan inni keessaa wanti biraa wanti dhaabamu jira malee waa'ee mallaqaa inuma hin jiru walumaa yaadni nama akkasii jechaadha. Shilingii takka jarri hin buusne wallaahi jarri ballakamtee nu harkaa baate jechaadha. Boruu jara gaafattanii sagalee koo kana waraabadha jechaadha. Yoo tasa jarri shilingii takka nurraa bu'e jettanii ragaa fiddeen wallaahi nuti miidiyaa isin dhiisne jechaadha. Yoo kada immoo akkanaan cadhistanii ganda keessan ufin arrabsiisinaa ganda kabajaa qabu ufillee hin xiqqeessinaa jechaadha. Osmiyyee dhugama rabbi yoo amante amanuu baattus wallaahi shilingii mucaa sanirraa hin buune jechaadha. Amaara irraa shilingiin hin buune namuma keenan nu nyaachise birriin takkatiin illee hin buune jechaadha. Amaara san dhaqxee ofii keetii ijoollee walloo itti argitee siistemaan gaafattee yoo ati fakkeenyaaf dhugaa san adda baafattee gaafsan lakki birriin hin buune jettanii qaanfachuu irra ammuma wal qabdanii gandummaadhaan kutaa arsii baale jettanii quboonni dha'uu irra jechaadha. Ammuma waan jiru adda baafatanii deemus ni wayya. Birriin shilingiin takka hin buune sababa saniin. Jiraate ergadhu si namni tokkoffaa mallaqa nu maqaa nu balleessa. Walaa buusuudha kan ililiisa. Usa kanaasi waan irra wal dhabdan akkaataatti ballagame jaalas ta'e miidhaas ta'e isa waan irra ballagamtanii isin mallaqni irraa waan dubbattan warri ijoolleen bira jiru isintu beeka namni harka jiru ani ka barbaadu amma woboo san woboo san jiran. Jaala waatu jira. Ila ani miidiyaa irra baasuun barbaanne waan kana. Dhugaa rabbi affanaa ture. Baasuus hin barbaanne. Baasuun barbaanne. Usulishaa bira mucaan guyyaa lama bichaa ture. Usulishaa biraa dhufanii makiinaadhaan harkaa fudhatte ijoolleen. Ijoolleen usulishaa biraa dhuftee makiinaan mucaa san fudhatte sun as nu haa dhiyaattu. Dhugaa feetanii miti bakka.
eega dhiyoo diddaniitiin inni jedhan dubbachuu hin barbaadu si galee. Kana waan kana yoo eega waan wanti ittiin jira diddanii namatti argitee harka balaagaa nama kenna. Wanta irra dibuuf tokko jiraata. Ani waan kana keessaa bilisa jara kenna. Wanti jara wajjin nama qabeeti miti. Garuu jara nama qabde kana quba qaba. Waan barbaadde gootee ani irraa quba hin qabu. Bifeetu irraa buufattii feetu dhiistii wanta irraa quba qabu hin jiru. Laakiin iju bilbilaan hanga danda'u yeroo kiyyatti gubee quba qaba. Eessa geettanii akkam geettanii tarakkatte bakka itti godhu. Ka bakki harkaa wanti ta'e bakka itti godhuudhaaf yaaliin ani hin godhin hin jiru. Kana irratti argiteetiin keessattuu tadawaa asirratti haarsaa guddaa kafalaa ture. Kan ka'u gara usulishaati miti. Usulishaa fa'aa bira akkaataa basmarri nu harkaa cufame namatu usulishaa fa'aa harkaa dhufee fudhate. Eenyuun Oromoo dhaqee harkaa fudhate. Oromoo eenyuun tajaajila hojjetan jechuudha bakka biraa sadii ka jaraate. Jarri sun nu haa dhiyaattu. Usulishaa si harkaa fudhatan ati waan kana keessa ati dhugaan irraan buufne si beeka. Tumte fidde asirra tumte garuu dhufanii guyyaa lammaffaa sirraa fudhatanii jiran. Jara sirraa fudhatte san nu haa fidan. Nu fidatummaan goddanyoota ta'eeti. Dhuftee sirraa fudhatte. Bakka biraatti akkana gootettee sirraa fudhatte jara san barbaanna malee amma ati wanta shakkamtu ati jechuun akka kiyya. Silkiidhaan quba qabda. Nama awwaal qabe keessaa immoo nama tokko nama haarsa galatoomis hin jedha. Dhayixee waan san gumaa baasuudhaafi. Dhayixee nama san qabu keetti galatoon. Yeroo waan dubbattu waan wayitu namee qoo jara namee yeroo nu kenna rabbi jedhaati. Aboo dhugaa barbaadda immoo ilmishaa maal barbaadan? Diddanii miidiyaa barbaadanii miti. Ila beeki ahmii yoo nan jedhu barbaadutu namni nama filachiisa yaada nama filachiisa ahmii yan jedhiniiti. Carraa qabdaa namni argite miidiyaa yookiin carraa siin kennine. Wanti miti yeroo dheeraa fudhattee dubbataa rakkoon qabu. Ila imrishaa yennu usulishaa kiyya qabuu keessaniif galatooma. Si jaaladha si kabaja. Bakka guddaa nu biraa qabdan. Galatooma gootota keenya. Garuu hanga keetitti haarsaa kafaltee jirta. Wanti anaaf si walitti buuse yoo jiraate tokkoffaa nama san nuu fida. Nama waan san dalage nama isin biraa nama fudhatee deemsan nuu fida ammoo usulishaa. Ijoollee si biraa nama fudhatee deemsan nuu fidi. Afamii dhageetta. Nama sadis isiniif hinna rakkoo takka illee hin qabu jedha. Mucaa amma boolollee irra malee nama malee dabala akkasitti illee gurra keessan isin dhageessuu danda'a rakkoo takka illee hin qabu. Mucaanis nama isin sodaatu miti. Nama sodaatus miti jechaadha. Rakkoon qabin gaafattanii nama waa dheessus miti jechaadha. Ammaaf mucaa irra miti isiniif hinna mee isin dura qoyi afamiyye dhiifama waliin tasgabbaa'ee jechaadha. Mee isin dura mucaa qarshii ragaa qaba jedhu sani as fidaatii achi booda mucaa isiniif illee gaafattanii achirraan gara mucaati isin deemaan jechaadha. Inni agartanii mee dammoo deebiti wanti isin irra wal dhabu jirtani kabiraati uummanni yoo galteef uummata galte jechaadha. Amma dubbiin gara biraa deemu jirti malee gara mallaqaati miti. Waa'ee mallaqaatiin uummata takka illee hin dubbatina mallaqni shilingii takka illee hin buune eenyutu kutaa kamtu mucaa dhaqee baaseedha malee kan irra wal jirtan amma waan biraati miti. Mucaan bahee kanaas. Mucaan ijoollee isin fiduu dandeenya barbaadan jechaadha. Garuu kan isin wal dhabu jirtan amma kutaa kamtu mucaa baaseedha malee kutaa kamtu qarshii nyaatee miti. Qarshii shilingiinis hin nyaatamne amantanis amanuu baattanis jechaadha. Waa'ee kutaatitti hin galchina yaaki waa'ee kutaa keessaa baasa. Usmii eebaa bakka dubbii badee jira. Usmii eebaa isinitti haa tolu. Dubbii balleessaa jiran. Waan akkana kana keessa galuun barbaadu baay'ee isinitti haa tolu. Ahmii awwalumaan dubbatini siin jedhee bara ahmii yeela waan tokko madaa tuutee kaatee kaastee keessaan bahin akkuma keessa seenteen hin xumurraa tokkoffaa maal isin hin jedhu barbaada. Ilma namaati qabdee mucaa kana akka dhiiraatti qabdee fuutee na bira fidde. Hawaasa kanatti argisiise raggattee cabsite tokko isin himaa dhagaa. Wallaban ilma namaati. Ilma namaa jechuun gargaltuudha. Itti gargalte ijoollee tanatti fuutee araba mana isaan jiranii jalaa baastee mana biraa galchite dhagaa adda baafne isin himna. Mucaan kana godhe xaahaadha. Namni samiitti on namatti sun jiru ana. Dhagaa isii maati. Namni waan takkana godhu waan takkana irraa buusu hin jiru. Dhagaa. Fuutee bakka biraa geessite. Mucaan mana maartichaallee gabba'ee waan silaa dubbatu. Aboo jedhe waan gaarii dubbataa jira aboo Ibrishaa. Mee dhagaa jirana. Lubbuun gartee lubbuun tuni lubbuun hudduun baatu dhageenya lubbuu osuma keessaan ol fuudhaa Israa'el dhagaa ilaa arabuma kana keessaan gaddu taalti waan takka siima dhagaye eega goote dhiirummaaf ijoolleen tuni waan dhiirri gootu goote akka namaatti qabdee guddaa kana gogoona fiddee raggattee gartee nutti argisiiste galatooma isiniin boonna sakandii takkaaf halkanii guyyatti isa ijara tana biraa feen beekon waan kana gartee booda itti rakkadha jedheeti jalqabaaf mana kiyya fide waan ta'eef natu booda itti waqqafama ka jedhu sa'aatii isaa waan kana ta'an guutuu quba qaba jecha. Yookaan kana minatti yookaan kawaa namarraa dhaga'u osoo hin taane kallattiin silkii isaanii keessaan bahu. Boonaa baaleetii fi sulishaa. Maal jechuu barbaadeeti ani? Gabaabumatti taateen kun taame taateen kana godhame Oromomatu Oromootti gartee nama fide Arabuma. Sababni fidaniif jara kenna ijoolleen mucaa san baastee mucaa san waliin dalayti. Biizinasa mataa ofiitii jecha of hin ballaynu jedhanii waan san godhan. Addaan isinii baafnaa jiran. Biizinasa ofiitiif jecha jireenya keenya ofirratti hin gumnu jedhanii ijoollee mucaa kaan waliin dalagan mucaa kana baasan sulishaa jala. Amma isinii galtee karaan gabaabaan kana
Wannummaan gartee dachii balleessaa ooltaniif hin jiru. Wanni ammoo Oromoo walitti buusu waa tokko jira. Warri gartee kijibaan akka rasmii akka maali ilame qoyi ahmiyyeetu muradha. Warri akka rasmii ijoolleen sikkoo mandoo birrii nyaatteetiniin miskiina mana hidhaa qabameetiniin dararamaa jiru. Birrii tana nyaattee akkaawuntii irra dabarfatteetiniin mucaachitti ilaalti jettan kijiba. Saantimiin abbaa takkaa yoo mucaan sun akkaawuntii isinitti ergee saantimiin abbaa takkaa jiraat. Sulishaa miti. Ani imrishaan waan mucaa sanirraa buusan ana kafala. Dagaa. Dhara namarratti hin kaalina. Xurii namarra hin kaayina. Saantimiin abbaa takkaa birrii namaarticha sanirraa buute hin jirtu. Sababni amaarri sun adaanameef sababa dalagaa Oromoon tun walitti biizinasa qabduufi isinii gale moo isinii hin galle. Wanni dhugaan lafa jirtu kana maalumaaf asitti halaa oolu. Gabaabdumatti kana. Eenyu Osmiyye yoo ati mucaa san hin fiduu baatte ani mucaa kan hin fidatti barreessee rabiibiin gaafattanii mucaa isin warra qabaasisan jechaa barbaaddan ishii. Mucaa waan kana sirra dalagee baase san isa san ni fidna itti ni fida amma sana obboleessu itti dabalee ni fida. Hin gaafattanii tasgabbiidhaan jecha. Sulisha akka isin waliin waccansanii miti amma dubbiin sirrooyte jirti. Dhugumatti gartee mucaa kana namni waan kana dalage ijoollee duraan amaarticha kana wajjin dalagan ijoolleen Oromoo ka biizinasa wajjin qaban ka wajjin dalagatantu waan kana bakka isin jirtan waan beeku jecha araba fudhatee dhufe mucaa kana isin harkaa fuudhee jechuudha. Okay, as jira. Namoonni hedduun bar Tumaal goonaa alaa oolla bar wal kabajan jennee agadhaa jalleefne waan kana bar turte akka dhaga'e guyyaa shanii ta'a. Wanni jalleefneef waliin balleessinu jechaati. Warraan uu kennaa kan maasaitanii mire. Ayya dubbadhe dhoofte. Yaa maasaitanii miinu kennaa. Aywa, dooma. Ila tokkoffaa isaa irratti walaa dhaggeeffannu bareeda. Dhugaan ilma rabbiiti. Dhugaa baasuun akkana kunuun. Mucaan kunillee sulishaallee wanni jalqaba irraa dubbataa ture namni kana nurratti dalaga ijoollee Oromooti dhufanii tiniin nurraa baasanii jedhe. Hayyee namni jecha sulishaa hin amanne ammoo tuyyuu gurbaa amaartichaa kabahee laayif irra dubbate viidiyoon isaa waraabamee lafa jiraati dhaggeeffachuu ni dandayan. Gurbaan amaartichaa bahe ijoollee Oromootu na baase ijoollee Oromootu na adaane isaayyuu itti dhaadatanii hin ajjeefna jedhaanii jiranii mallaqayyuu sirraa buufna bakka isaa jedhaanii jiranii jennaan amaarruu gurbama sanuu nuuf fidi hin galateeffannaa jennaaniin kun muka mucaa waliin baasinaa hin ajjeefnaa hin ajjeesanii waliin jettee koomantii san jalatti barreessaa turte. Mallaqa irraa buufatan jedhe mallaqa 10,000 nurraa buusanii 30 nu gaafatanii 10,000 buufne akkasitti 20 nurratti hafeetaniin garuu harkaa nu baaste araba harkaa nu baase kan nu baase immoo. Dhageeffatu bakka mallaqaan nageenye. Usmiyye bakka mallaqaa yoo dhageette aynaa ergi bakka mallaqaan nageenye. Bakka mucaan kun adaane akka malee fahamte malee Usmiyye akka malee fahamte malee bootee mallaqaa jiru viidiyoo si ergaa viidiyoo Usmiyye dhaggeeffadhe namaatti jallee viidiyoo kutu dhaggeeffadhe. Fitannu maali dubbattanii mi? Kala maali isin dubbii nama fitachiistan isin? A'uudhu billah. Dubbadhe. Carraa yoo hin haasaa feetan haasaa yookiin fitanneet niin bakka walii kennina carraa namni martinuu daqiiqaa 3 yoo haasa'e kaffiidha beesin gaya. Wanni Oromoon biraa amma fakkeenyaaf mucaan kun sulishaan kunoo namni takka birrii irraa buufatte naan jedhaniitiin narratti as fidaatiin kunoo anatu itti gaafatamummaa fudhata jedhe mana mucaa kanaatitti gaafasanillee gurbaa sana ibbaasanii. Isatu baneetiin imrichaa bira fide gurbaan sun mana isaa kanatti qabame achiillee ka dhufeetiin arabni biraa fuudheetiin jedhe arabnummaan naannoo sanii ka mucaa kanaan biizinesa walitti qabdu Oromoon bal'aayite fuusifte erga fuusifte. Wanni jiru dhugaan ilma rabbiitiiti tanaatiniin erga namni kunoo narratti as qabaddaa jedhe mee dhugaa biraa maal feetan garuu dhugaan akka hin jirre Oromoo bira sihii Usmiyye jara tanatti akka gaafa asirraa gabbuu ta'eetiyyuu hin bilbilin si'iinuu situ nyaata siin jedhaa jiran hafarsoonuu situ nyaata jedhaa jiran garuu itti bilbiluu miti haatarra dhugaan tun har'a addaa sii bayaa jirti fakkeenyaaf akkuma nama as jala jiru kanatti har'a addaan baafataa jirti sulishaa kanaan fiitii yaa itti dawwala. Inga fadaan maalirra jirtan akkanaa ni jirti. Dubbiin gurbammaan amaaraa sunu ni dhufa fakkeenyaaf amma sulishaan gurbama amaaraa sanitti hunda wala maal jettaan? Silki masaatuun qaba waliinuu haasaa maal jettaan ayye? Kunoo abbaan kana as jira haa gaafatu. Gurbama jara harkaa baay'ee kanattu walii waliin haasa'anii. Waan jarana waan dhugaa jiru tokko yoo callisan wallaalaa namatti fakkaatan. Yoo dubbatanillee ammoo tuyyuu akka waan miidiyaa kanarratti yoo dubbatte akka waan namni fuudhee waan wayii harkaa si kennee sirraa fuudhaa jiruutitti muddamtaniitiniin hooma mara gadi dhodhoosuuf taatan.
Aga feete osoo gadi dhodhoofte Oromoon takka har'a hattuudha namaan jechuurraa duubatti hin deebitu. Oromoon birrii irraa nyaatti jechuurraa wanni duubatti deebitu hin jiru. Dhageeffadha. Wallaahi billaahi nam tokkochi nama nagaati isiniin hin jedhu. Mucaa kanallee hin nyaanne hin jedhaniin nama nagaati illee hin jedhaniin irraa nyaattanii gadhiiftan jedhaniin. Amaarticha achii bahe moo bahee birrii buusee bahe jedha malee osoo hin buusin bahe hin jedhu. Abadan abbaa feete fiide abbaan fedhee bahe birrii buusee bahe jedha. Inni illee irdaata barbaada gara biraa irraa amaara akka ofiirra. Kanaafiyyuu waan namni Oromoo tokko dalagee aariidhaan qabanii dalagaa ofii irraa farjaajaanii har'a Zulishaan kun har'a eessa akka jiru hin beekna. Walumaa galatti yoo amantanii dhiiftanii illee dhugaa eega barbaadan usmiyyee dhugaan tanaati. Barbaadan fudhattanii barbaadan dhiistaniiti. Mallaqa nyaatame jedhaa jirtanii abbaan fuutanii mallaqa itti kennitan yoo mallaqni ka nyaatamu sun iyyuu ka amaaraati yoo mallaqni amaaraa ka nyaatame sun mallaqa kenna kettan taate deema gaafadhaa Zulishaama. Kanuma isin jedha. Dhageeffadha. Woboon sun kaleessa risiitii qabaa jedhaatiin ture dhageeffadhu. Ammallee immoo misoota jettu tuni mallaqa nyaatameen beekaa nagalchi jettee isin jala barreessaa turte jechuudha. Si galee warroonni mallaqni kun nyaatame risiitii qabnaa jettan suni yoo jiraattan dhibbaan dhibbatti fida. Kun ijoollee waan jirtu lafa keessatti jennu tokko nu mallaqa irraa hin buufne mallaqni kun yoo irraa buufne yoo risiitii nu fidan kataa'u taate akka mataa kenna mallaqa kana ufii kenna amma sa'a kana kafallaa jedhanii jira. Si galee ofirra fudhatanii jechuudha. Keessaa baasanii jiran dhugaa Boonaa baalee nama wal bira jiruuti. Boonaa baalee haasofsiisam. Dhiisi cikichiki bira. Waan takkatti bichaa jedhee dhiisuu waan takkatti bichaa dhiifama naa godha. Jara kenna. Warri Oromoon kutaa sikkoo mandoo birrii mucaa kana qabdee irraa nyaatte jettan asumarratti koottaatii yaada nuu hima. Booda gartee kijiba akka gartee kaleessaa fi deengadda gabbaatanii harguftan. Jala kana jirtan waan taateefi waa kijibuun aadaa keessanii kijibaan gartee waan hin jirre jecha hin jira jettanii fooloo guddisuuf yookiin nama dhageettii argachuuf kijiba isin ooftan. Dhufaatii kuno wanti jiru kana isin himne lubbuun hudduun hin baatu. Wanti jiru kana wanti nuti dhukkubsataa ture kana si galtee akka dhiiraatti qabne isinitti finne afaan sibiila afaan kenne tumne ragganne carraan nu godhe Oromoon diina kaleessaa Oromoon bar Oromoon guutuun Oromoo qulqullu jechuu hin dandeenyu. Si galee kaateen sun taa'ame mucaan sun achii bahe sadarkaa kana genne. Warri ammoo saantimiin takka mucaa sanirraa buute akkaawuntii keessanirra galte jettan xurii warri namatti faaltan. Warri jala kana jirtu jecha warri ammoo kalee deengadda albaa jirtu hattan usmiyyee fi afarsoo waan kana gartee tasuma quba hin qabne kanu gartee amma akka isin dhageettan kana dhagahaa jiraniinuu isin tuwaa nyaate isin tuwaa balleessa jedhaa jirtan. Isin galee nuti ammoo keessaan dhukkubsannee waan kana dhugaa baasnee callisnee taa'utti jirra. Isin dhageeffachaa jirra. Haga isin iyyaa ooltanii waan kana guutuu ka quba qabu nuyi kayyuu ka biraati. Amma reeftan hosseenee tokko imrishaan hattuudha jedha. Takka argeen beeku nama sana. Mucaa sanadha asirratti arge waliin beeyin fooloo walirraa hin qabne. Warri ammoo maqaa namaatiin nagaddan nagadaati dhugaan jirtu kana warri amma booda ammoo ijoolleen arsii maallaqa namarraa buufattee miskiina hidhaa keessa jirurraa waa fuute jettan. Yoo dhimma gandummaatiin nu dhiibuu barbaaddan malee wanni takka hin jiru. Asumarratti isin nama haganaa kanarratti maqaa biyyaatii warri gabbaatee nagaddu. Istoop haganumatti gabaabsa. Galatoom ilaa irraan dabalata waan argiteetiin namni yoo ijoolleen tun usmishaa meeqa usmii yoo ta'e afamiyya dubbatu ila ana dubbatame usmii ayyee dubbatu dhageeffata wanni jechuu barbaadu warri kaleessa ijoolleen kun mallaqa hatteetiin jirti risiitii waa guutuu dhugaa harkaa qabnaa fidaa ijoollee tana jettanii qabaa ganu dhiisaa jettan kunoo ijoolleen as jirti. Amma boodatti asii mana banattanii bakka biraatitti yoo udaantan ijoolleen nama gartee miidiyaa fayyadamee isin jala deemee deebii isin deebisuu miti waan ta'eef namoonni gartee waan kana dhibbaan dhibbatti nyaatamee jira mallaqni kuni ummanni kuni gartee ummanni si koomandoo kun nama jala garagalee waa nyaata jettaniitiin maqaa uummatallee arrabsaa jirta yoo jiraattan kunoo ergadhaati akka barbaadanitti gaafii barbaadan hin gaafattanii jechuudha. Sanaan alatti immoo maqaa wal xureessuun gaarii miti hawaasallee ittiin arrabsaa jirtan yoo qabatamatti gartee ragaa harkaa qabaattan haala wassaalan. Fidaati ragaa keessan risiitii keessan fidadha mallaqni keessan amma isirraa isinii fuunaa jechuuf funyaan qabnee ijoollee tanniif wanni biraa takka Usmi an dubbadhu an takka. Oi naffisee warraan kiyya koi rogaa qabedha misoo teessu rogaa qabetti baduu misoo. Usmi namni takka akka na larrabsine namni takka kumuuti irraan kaane nan dubbadha waan hin kaleessa dubbadhe nan dubbadha irrallee. Dhugaa jirtu waan ragaan qabne hin dubbatin. Osoo isiin hin dubbatin takkatti si osoo isiin hin dubbatin dura koo intalo waan ragaa qabu dubbadhu osoo isiin hin dubbatin waan takka dubbachuu barbaada.
intaloon tun evidensii takka malee waan takka dubbattee usmiyya situ itti gaafatamu. Evidensii takka malee viidiyoo bantee achi gargalchite evidensii gabaabumatti. Kalaas. Dhagaa yoo Dhugaa qabaatu barbaadaa dhugaa. Misra dubbat Nuufit. waan dhugaa jiru waan harkaa qabdu ragaa. Tole, ani kaleessa dubbadheetiin jira. Wanti inni irratti dubbadhe mootu mallaqa kafallee baasnee jedhee mucaan dubbatee jira. Siigalee ijoolleen amaaraa mallaqaan baanee jedhanii jiran. Kan immootu waan kana jala taa'itiin dhaggeeffadhee jira. Sagalee soorabbadheetiin jira. Ragaa guutuutti qaba fidi jennaan isiniif hin erga hafarsoodhaaf keessaa ergeetiin jira. Hin laalle ta'uu danda'a hin beeku. Okay, inni biraan mootu kaleessa maqaa nama takkaa hin dhoofne. Garuu mootu maaliin jedhe iluun eenyu Nasraan Fanti beekuu danda'a waan ta'eef jara nuu fidaa jedheetiin jira. Maaliifin jara nuu fidaa jedhe? Usmiin Fanti yookaan immoo Hafarsoon Fanti rakkoo keessa akka jira waan hin beekuuf nuu fidaa jara. Isaan waan onlaayina jiraniif nuu himuu danda'a waan kana guruppii waan qabaniif keessa waan quba qabataniif jedheetiin jira. Sababni waan kana jedheef immootu ijoolleen Amaaraa maal jette mallaqa kafallee baane. Mallaqa immootu akka itti kafalleetiin hin baane ijoollee Oromootu nu baasisee jedhan. Eshi eega ijoolleen Oromoo isaan baasiste. Ijoolleen Oromoo harkaa baasifte. Dhaggeeffadhu. Durallee sitti himne ture. Oi, buitii qabatti dhaggeeffatu sitti himne. Usme waa tokkoon adda si baasa. Usmeen adda si baasa mee. Carraa kan usmiyya carraa kan mee waa tokkoon adda si baasa laali kaleessa maatu ture naanchaa waan jiraatin adda isinii baasa. Obboleeyyan kiyyaa duraan dursee salaamu alaikum baga jiraattan. Warri qabdanii dhiigamu ijoollee teenya ta'anii hidhamtee baasuudhaaf namoota kana qabdanii turtanis galatoomaa itti takka galatoomaa galataa isiniin malee akkaan ta'u akka malee ta'u isin harkaa habees bahee rakkoo miti. Har'aas boruus itti deebitee qeerroon qabus numa dandeessa kun rakkoo mi waan nama walitti aarsaa waan ganda nama buusaa hin qabu. Jara keenya kaleessa wanni jaamuu ture maaltu jaamaa ture ni beektanii anaa ture bakka sirritti. Wanni jaamaa ture eeluu taakka Nasraa Gursullaam Abu Rashidaa Hafarsaa Usmee itti lakkaawaniiti namoota baay'ee maqaa isaanii attaa warri godhu ture Maarqos Faad jarreen kun maallaqa hatanii jiran yoo haa'u maallaqa uummata irraa buufatanii gallakkisanii jiranii Hafarsaa fi Usmeen sooshaal miidiyaa irraa badanii hin gartanii jechaa turan achirratti nulleen wanni dubbachuu turre aboo eega gareedhaan